Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoof marsaa intarneetiin saatalaayitii fi feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya sinaa dhaqqabu akka mooltan. Kamisa fulbaana 9 bara 2021 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo qaammee 4 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Shororkeessonni xayyaara imaltootaatiin gamoolee waaltaa daldala addunyaa magaalaa Niiwuork keessa jiraniif gamoo waajjira ministirii ittisaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Pentagan kan handaara Waashingtan jiru eegaleelanii waggootiin 20 dabranii jiru. Waraansa achii booda Iraaqii fi Afgaanistaan keessatti geggeessamee miidhaa dhaqqabsiise keessatti fooyya'ina tajaajilli fayyaa argamsiise irratti fuuleffannee qophii qabna. Yeroo gannaa kana Itiyoophiyaa keessatti bakkawwan tokko tokkotti balaawwan uumamaa kanneen akka lolaaf kabiroo yeroo mudatan argamee jira. Mudannoolee kana keessaa tokko bakakkaadha. Dhimma kanarratti ogeeyyii dubbisnee jirra. Ka torbanitti yeroo tokko dhiyaatu qophiin fayyaa immoo yeroo akaakuun COVID-19 daltaa jedhamu faca'inaan baay'ee dabalaa jiru kanatti waa'ee talaaliif of eeggannootti fuuleffannee ogeessa dubbisnee jirra. Kanneeniif kabiroodhaaf faga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Produuseriin Tamsaasarraa Faasil Gabayyoo, Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu Tigisti Gammeeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa. Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Baqattoonni lammiiwwan Itiyoophiyaa kanneen mooraa Sudaan dhiisanii ba'an eessa akka jiran baruu kan hin dandeenye ta'u jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR beeksisee jira. UNHCR akka jedhetti baatilee xiqqoo as lakkoobsi baqattoota Itiyoophiyaa mooraalee sana keessaa hanga tokko gad xiqqaatus kanneen gamasii ba'an garuu eessa akka jiran adda baafachuu kan hin dandeenye ta'u ibsa baaseen beeksiseera. Mootummaan Itiyoophiyaa akka jedhetti baqattoonni kun hangi tokko humnooti TPLF waliin hiriiranii daangaa naannoo Humaraa irratti lolaa jiran. Dubbiimtuun waajjira muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Biillaneesiyyuum tuuta oduuf torban darbe ibsa kennaniin mootummaan jalqaba wal waraansa sanaa loltoonni TPLF keessumaa kanneen fixiinsa maayikaadiraatiif itti gaafatamaniif biyya ollaa Sudaanitti baqatan baqattoota gidduu dahatanii jiru jedhan jechuudhaan Iskindir Fireew gabaasee jira. Qaamonni hedduun kan irratti hirmaatan kaka'umsi marii biyyoolessaa Maayind Itiyoophiyaa maqaa jedhuun moggaafame geggeeffamuuf qopheen kan geggeessamaa jiru ta'uun beekamee jira. Hoogganoonni paartilee mormituu, aangawoonni mootummaa, bakka buutonni hawaasa siivikii, hoogganoonni amantiif kanneen biroon walga'icha irratti ni argamu jedhameera. Paartileen siyaasaa Itiyoophiyaa kan sirnaaf qaamotiin dhimmi ilaallatu martinuu irratti hirmaachuudhaan marii biyyoolessaa jalqabuuf qophee eegaluu isaanii mootummaan Itiyoophiyaa duraan beeksisuunsaa ni yaadatamaa jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa. Humnoonni riphxee loltoota naannoo Tigraay guyyoota 2 keessatti naannoo Amaaraatti siiviilota ajjeesan himannaa jedhu haalanii jiran. Reuters aangawoonni naannoo sanaa fulbaana 1-2 siiviilonni 120 ajjeefaman jechuu isaanii roobii kaleessaa gabaasee jira. Aangawoonni naannoo Reutersiif akka himanitti ganda dabaatirraa fageenya kiiloomeetira 10 irratti reeffa namootaa arguu isaanii beeksanii jiran. TPLF roobii kaleessaa ibsa baaseen himannaa uumamee afarfamee ittiin jedhee jira. Fixiinsa raawwatame maraaf dhuunfaan qorannaan akka geggeessamu waamicha dabarsine irra deebinaa. Himannaa kamiifuu naannoo to'annaa keenya jala jiru keessatti miidiyaan akka seenuuf haala ni mijeessinaa jechuudhaan dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa dubbataniiru. Kan biyyoota adda addaa keessa jiraatan dhalattoonni Tigraayiif deeggartoonni isaanii guyyaa kaleessaa gaaffilee adda addaa dhiyeessuudhaan mormii isaanii dhageessisuun beekamee jira. Embaasileen Turkiif waajjiraalee neetoo magaalaalee keessa jiran kutaalee Yuunaayitid Isteetsi 15 akkasumas Kaanaadaa, Awurooppaa, Israa'eliif Awustiraaliyaa keessatti hiriira wal fakkaatu geggeessaniiru. Akeeki hiriira sanaa hawaasi addunyaaf sabaa himaaleen uummata Tigraay cina waan hiriiraniif badiin namoomaa dhaqqabuuf ture hambisuu isaanii galateeffachuudhaan mootummaan Turkii immoo Itiyoophiyaaf xayyaara nammaleeyyii akka hin kennin gargaarsi namoomaa danqaa malee gara naannoo Tigraay akka seenu akkasumas humnoonni naannoo Amaaraaf loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa akka ba'an naannoo Tigraayiif tajaajilli baankii, bilbilaa, elektirikii, bishaaniif tajaajilli eegumsa fayyaa akka jalqabamu akkasumas dararaan naannoo Tigraay keessatti raawwatame garee walabaa akka sadarkaa addunyaan akka qoratamuuf waliigalteen dhukaasa dhaabiinsaa marii irratti hundaa'e akka tolfamu gaafachuuf hiriira kana geggeessuu isaanii barreeffama qopheessaniin ibsanii jiru.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hawaasi addunyaa Yemen wal waraansa waggoota 7 itti fufee jiru seentee innaa jirtu kanatti siiviilota Yemen kanneen miliyoonaan lakkaa'aman dararaa baatamuu hin dandeenye keessatti dhiise jechuudhaan hayyoonni gareelee mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa beeksisanii jiru. Ibsi kun kan dhaga'ame gareeleen hayyoota beekamoo kan addunyaa dhimma Yemen qoratan gumiin mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa torban dhuftu utuu hin gahin ba'ii qorannaa isaanii beeksisanii jiran. Waggaa kana Yemen keessaa siiviilonni 1,200 ol ajjeefamu tokkummaan mootummootaa tilmaamee jira. Kunis erga bara 2015 wal waraansichi jalqabee qabee siiviilota 20,000 ajjeefamanitti dabalata. Itti dabaluudhaan gabaasi waajjira gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa sababaa beelaa, dhukkubaaf hanqina kunuunsa fayyaan, kufaatii dinagdeef sababaalee adda addaan uummanni 200,023 ta'an du'uu isaanii mul'isee jira. Hayyuu beekamaa ka ta'an Ardii Imsels akka jedhanitti walitti bu'iinsa kana keessatti siiviilonni beela, hiyyummaaf dararaa hamaan irra kan ga'e yoo ta'u gatii guddaa baasuu isaaniillee beeksisaniiru. Gareen qorattootaa kun kan Saawud Arabiyaaf tokkummaa Emireetota Arabaan deeggaramu mootummaa Yemeniif kan Iraaniin deeggaraman riphxee loltoota Haawutii fixiinsa hedduu raawwachuu isaaniif qeeqanii jiran. Gabaasi qorattoota kanaa samiirraan naannoo uummata itti heddummatetti utuu addan baasee haleellaan raawwatamuu isaallee gabaasee jira. Pireezidaant Joo Baayiden dhiyeessii talaallii COVID-19 babal'isuuf gumii waamu jedhamee kan eegamu ta'uu sabaa himaaleen Ameerikaa ibsanii jiran. Gumiin sun xumura baatii kanaa innaa gumii waliigalaa ka tokkummaa mootummootaa geggeeffame jedhameera. Washington Post akka gabaasetti mata dureen gumii sanaa biyyoota guddataa jiran keessatti kan hanqate lakkoofsa talaallii dabalanii rakkoo fayyaa kana waliin ta'anii furuuf akkasumas wal caalmaa jiru hambisuuf hoogganoota addunyaa waliin hojjechuun barbaachisaadha ka jedhu jedhee jira. Weerarri kun naannoo addunyaatti miidhaa dhaqqabsiisaa waan jiruuf vaayirasichi bifa haaraan deebi'ee dhufuun Yuunaayitid Isteetsiif biyyoonni durooman kanneen biroon biyyoota hiyyeeyyiif talaallii COVID-19 akka gumaachaniif dhiibbaa irra kaa'ee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtanas Waashingten DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Shororkeessonni xayyaarota imaltootaatiin gamoolee waaltaa daldala addunyaa magaalaa Niiwuork keessaaf gamoo waajjira ministirii ittisaa Yuunaayitid Isteets yookaan Pentagan handaara Waashingten jiru eegaleelanii waggootiin 20 dabranii jiru. Waraansawwan achii booda Afgaanistaanii fi Iraaq keessatti itti fufan keessatti tajaajiloonni eegumsa fayyaa kennaman ka waraansawwan ka biroo kamiyyuu caalaa lubbuu nama baraaranii jiru. Keerol Pirsen tajaajilawwan akkanaa keessaa tokkotti fuuleffachuudhaan gabaasaa qindeessite. Bafqaarutu dhiyeessa. Yommuu duubatti deebinee seenaa laallu fooyya'umsi karaa qorichaatiin argame yaalii lubbuu warreen waraana irratti madaa'anii du'a oolchuudhaaf taasifamerraayi. Gargaarsi dhiiga dhangala'aa jiru dhaabuu, wal'aansi dhukkuba madaa, wal'aansi gogaa qunca'ee iddootti deebisu inni amma nama hundaaf gargaaraa jiru kan jalqabame wal waraansa addunyaa isa lammaffaarraati. Lola Iraaqii fi Afgaanistaan irraa wanti guddaan baratame loltoonni dhiigni isaanii dhangala'aa jiru akka hin duune gochuu danda'udha. Akka beektonni waraanaa jedhanitti loltoonni lola keessatti madaa'anii harki 80 kan lubbuun isaanii baraaramuu danda'udha. Dhangala'iinsa dhiigaatiin du'uudhaaf daqiiqaa 2 ga'a. Dr. Josh Libb Yuunivarsiitii Kaaroliinaa Kibbaa keessatti barsiisaa waa'ee qorichaati. Waraana Kaaroliinaa Kibbaa keessatti sadarkaa koloneeraarra jiru. Duula Iraaqii fi Afgaanistaan irratti hirmaataniiru. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi beekumsa dhiiga dhangala'aa jiru ittiin dhaabu guddifateeraa jedhu. We've developed bandages with clotting factors on them to put on the wounds, which were big advances. Baandeejii bakka madaa irratti hidhamee dhiiga dhangala'u dhaabuu danda'u hojjanneerra. Tarkaanfii guddaadha jedhan. Baandeejiin gosa haaraadhaan hojjetame lubbuu du'arraa baraaraa jira jedha Andrew Turner namni akkaataa fayyadama baandeejii barsiisu. Only did it save lives in Iraq. I mean, there was almost like literally 180 turnaround. It started to save lives in the civilian sector too. Akka kanaan kan lubbuun baraaramuu danda'e Iraaq keessatti qofa miti. Siviilota keessattis lubbuu baraaraa jira jedha. Barumsichi barumsa dhiiga dhaabuu jedhama. Sagantaan barumsichaa kan kennamu waraana Yuunaayitid Isteetsii fi koleejii ogeessummaa baqaqsanii hodhuu keessatti. Sagantaa barumsaa kanaan namoota miliyoonii 2 ta'anii leenjisuudhaaf karoorfatame. Akkaataa namoota madaa'anii dhiigni isaanii dhangala'aa jiru ittiin gargaaranu baratu. So sadly, we're seeing, a lot of wartime type wounds with high caliber ammunition and
Akkaataa nama gaddisiisuun madaa'inni dirree waraanaatiin wal fakkaatu asii Yuunaayitid Isteetsi keessatti mul'achaa jira. Dhukaasa jilmaatu raawwatamaa jira jedhu Dr. Josh Leap. Waggaa 9 dura muddee 12 bara 2012 kutaa biyya Yuunaayitid Isteetsi Connecticut keessatti namni qawwee hidhate tokko mana barumsaa sadarkaa jalqabaa Saandii Huukik jedhamutti dhukaasa banee ijoolleewwan 20 dabalatee namootan 26 ajjeese. Akka qorattoonni jedhanitti namoonni caalaan balaa kanaan du'anii kan du'uun mallee turan. Dorgommii maaraatoonii magaalaa Bootsan keessatti taasifame irratti boombiin dhoo'ee namoonni 3 du'anii hedduun madaa'an. Balaa kanarratti namootan hedduun hojiin dhiiga dhaabuu isaan raawwatanii baay'ee dinqisiifameera. It's completely revolutionized the treatment of bleeding. Wallaansa yookaan gargaarsa dhiiga dhaabuu akka jirutti akka gaariitti waan jijjiireedha jedhan Dr. Josh Leap. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffatoota keenya qophii ittaanutti ce'uu keenya dura wallee kanan sinafeera. raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya qophii ittaanutti ceena. Yeroo gannaa kanatti Itoophiyaa keessatti bakkawwan tokko tokkotti balaawwan uumamaa kanneen akka lolaaf kabiroo yeroo mudatan argamaa jira. Torban kana keessallee godinaa Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuu keessatti bakakkaan bu'ee ijoollee 6 bakka tokkotti ajjeesuun himamee jira. Bakakkaan akkamitti uumamaa balaa bakakkaan fidu akkamitti hir'isuun danda'ama gaaffiilee jedhan irratti Naakoor Malkaa ogeettii meetrooloojii yookaan immoo raaga qilleensaa Itoophiyaa Aadde Caalii Dabaleef ogeessa astiroonoomii obbo Kibrat Asbaa bilbilaan dubbisee qophii qindeesse qaba. Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuu ganda Gomboo Qilxuu Jaallee jedhamu keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti qaammee tokko bara 2013 bakakkaan lubbuu daa'imman 6 galaafachuu obboleettii isaanii quxisuu taate dhabuu kan dubbatan barsiisaa Qananii Geetanaa himanii jiru. Naannoo sa'aatii 9tti gootuu biqiltuudhaaf deemanii bokkaa roobnaan immoo gaaddisa mukaatti baqatan. Waaqayyo itti beekee namni isaanii wajjin argamuudhaaf gurna'ee baqatee deeme. Inni baqatee dhaqee matatti mee ofiisaatis immoo isa ijoolletti achi deemnee sokke. Inni muka sana jalan dhaabbanne? Inni dhaabbanne silaa qabatee bakka argamuun dhaabatu waan jiru. Silaatuu akka addaatti biyyoo qotanii kee kaa'u yookiin lolaa kee kaa'u. Inni garuu kanan goone sa'aatii dheeraa waan ta'eef ijoollettiin achumatti lubbuu jiraatu. Daa'imman balaa bakakkaatiin lubbuu dhaban keessaa 2 obbolaa yommuu ta'an 6 isaaniiyyuu immoo firummaan walitti hidhata qabu barattoota kutaa 6ffaa ta'uudha maatiin kan dubbatan. Jaarsa biyyaa aanaa mana Sibuu obbo Oljirraa Dibaar bakakkaan dheekkamsa waaqaati jedhamee durii jalqabee hawaasa keessatti amanamaa ture jechuun dubbatan. Waggaa 2, 3, 5 kudhanis siree darbee minuma ka'a nama ofiin ajjeesaa horii kanaa ajjeesaa baay'ee isa kana warra kanaan bira turan irraa wanti adda godhu amma ammaatti nama 3 wajjuu qaama bakkaan ajjeeseera waan jedhamu nageenya biyya keenya kanatti. Baay'ee namatti sammuu namaatti bu'ee egaa maal namni kun hojii harka waaqayyooti jennaan karaa nutti abbootiinis
dur akka dubbatanitti dur abbootiin yeroo waan akkasii kun ta'u aadaa maanii Oromoon bakakkaan kun itti bu'u wal waamee nama sagal ta'eeti guyyaa salgaffaa kanatti araara kadhata. Waaqayyoon araaramaa mana sanatti deebi'ee laman deemuun bakakkaa'u. Haa ta'u malee ogeettiin raaga haala qilleensaa Inistituutii Meetirooloojii Itoophiyaa Aadde Caalii Dabalee bakakkaan kan uumamu qilleensi qorraaf ho'aa yeroo walitti bu'an annisaa uumamu ni jedhu. Waqtii arfaasatii fi waqtii gannaa keessaa akkaataan itti uumamu garuu ho'ina aduutiin gargaaramee qilleensa jiidhaa gara oliitti ba'u jechuun gara samiitti ol ba'u inni convection activity jedhama afaan Ingiliffaatiin duumessi uumamu hin jira. Jalli isaa gurraacha'ee duumessoota kaanirra inni dheerinaa fi bal'ina qaba. Duumessa kana keessatti qilleensi jiidhaan ol baate tuni xiqqoo taatee raawwattee achi keessatti akka diroopileetii wayii taatee achi keessatti. Ishiin ammoo olii gadi achi keessatti kakakkaatti. Walitti buuti. Chaarjiitu uumama. Elektiriik chaarji. Chaarjiin uumamuu pozitiiv innaa negatiiv. Achi amma inni discharjii ta'uu barbaada. Achi keessatti bilittaan uumama. Gaageen uumamaa. Lafattis nuttis gadi. Discharjii hoggaa uumuu adagaa uumu. Ijaa kanaatiif yeroo jireessan lafa ol ka'aa duumessa isaatti dhiyaatu. Hoggaa ta'e achirratti walitti discharjii hoggaa ta'u achitti bu'uu danda'a. Hoggaa bu'u kanaa ho'inni isaa ho'ina aduutii oli. Waldaa saayinsii hawaa Itoophiyaatti ogeessa astiroonoomii kan turan obbo Kibrat Asbaa gama isaaniitiin yaaduma ogeettii raaga haala qilleensaa kana kan jabeessan. ትላልቆቹ የምርምር ተቋማት ከምናገኛቸው ዳታዎች ላይ ተነስተን ስለ መብረቅ ማለት የምንችለው ብዙ ነገር አለ። Dhaabbilee qorannoo gurguddaa irraa ka'uudhaan waa'ee bakakkaa waan jechuu dandeenyu fakkeenyaaf fuula naasaa irraa kan fudhatame paartikilootni chaarjii ta'an kan poozitiivii fi negeetiivii qaban qaama duumessaa olaanu keessatti ni uumamu. Isaan kun yeroo faffaca'an qaanqeetu uumama. Bakakkaan duumessarraa gara duumessaatti, duumessaa gara lafaatti yookaan duumessaa gara qilleensaatti uumamuu mala. Jalqaba qaanqee argina, itti aansee sagalee guddaa dhageenya. Dhiibbaa guddaa kan qabu annisaa qaanqee sana irra jiru jedhan. Walitti dhufeenya bakakkaan jijjiirama qilleensaa wajjin qabus haala kanaan ibsanii jiru. Roobni amma kilaameet cheenjiidhaan wal qabatee iddoo tokko roobni akka baay'atu iddoon kun jira. Iddoo tokko immoo roobni bakkee hanqatutu jira. Kana walitti yoo qabame egaa xinaatii warri godhe dubbisne kanaan dura hoo inni jiraate malee kun bakka uumamumaan hin jiru bakakkaan kun. Amma cimina horate immoo amma kaaneedhanii ta'u warri daataa walitti guuretoo hojjate hoggaa jiraate isa ilaaluu barbaachisaa yaa ta'u malee kilaameet cheenjiin otoo hin uumamin induustiriyaalii durasii kan jiru bakakkaan kun. ከካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ የወጣው አንድ ጥናታዊ ጽሑፍ ነበር። ዋርን እንደማድረግ ነገር ነው መሰለኝ። በአየር ንብረት ውስጥ ማለት ነው 1 ዲግሪ ሴልሺየስ በሚጨምርበት ጊዜ qorannoo yuunivarsiitiin kaalifoorniyaa baase tokko akka mul'isutti yeroo ho'inni qilleensaa digirii seentigireedii tokkoon dabalu hammi bakakkaan ittiin uumamu 12% ni dabala jedhan. Hubaatii bakakkaan geessisuu malu hir'isuudhaaf waan godhamuu qabaa jedhan irrattis gorsa gama isaanii nuuf qoodanii jiru. Wanti godhuun nurra jiru balaa kana jalaa bahuudhaayi gizee roobaa irra jireessan gizee dura bilittaa takka dhageenyu arginu ogguma san dafnee raawwannee lafa gadi bu'aa lolaan bakkeetti hin buune of eegge. Iddoo gadi bu'aa akkam jedhee gara sittachi deemu barbaachisaadha. Maaliif iddoo ol aanan aduu duumessatti gatii dhiyaatu. Makiinaa keessarree hoggaa jiraannu makiinaa elektiriik siistamii isaa dhaamsinee sibiila tuquu dhiisnee dhaabachuu barbaachisaa jedhama. Elektiriikis tuttuquu motii sibiila tuttuquu motii bakkee sibiilli jiru irraas fagaachuudha. Kana gaa of eeggannaa godhuu kan barbaachisu jechaadha. የመብረቅ ብቃትን ለመቀነስ አንደኛ የእነዚህ የመብረቅ መከላከያዎችን tokkoffaa mala ittisa bakakkaa akka ogeessonni gorsanitti fayyadamuudha. Hanga danda'ametti yeroo sagalee calaqqee dhageenyu yookaan duumessi uumamu bakka of eeggannoo taasisuu malu jala dhaabbachuudha. Yoo qaanqeen bakka dhiyootti uumamuu mirkaneeffanne ammoo lafatti siquu yookaan immoo ciisuudha. Gama biraan hanga danda'ametti bakakkaa wal qabatee waan barmaatiidhaan hubatame hubannoo saayinsiitti geeddaruu wayyaa jedhan. Sadarkaa naannoo Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti yeroo dhiyoo keessatti balaa bakakkaan geessise akkasumas wantoota wal qabatan irratti itti gaafatamtoota koomishinii sodaa balaa naannoo fi federaalaa irraa yaada argachuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne hanqina rooba yandoo
roobni yeroo eeggachuu dhabuu, cabbii, lolaa, sigiga lafaa, bakakkaa akkasumas balaawwan uumamaa kanneen birootiin walqabatee ogeessotaaf hangawoota dhimma kanaan walqabatee hojjetan gara fuulduraatti qabannee dhiyaachuudhaaf yaalii taasifnutti fufna. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboorraa. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. As Yuunaayitid Isteetsi keessatti vaayirasii koronaa bifa jijjiirrate ka deltaa jedhamuun beekamuun lakkoofsi namoota qabamanii guddaa dabalaa jira. Waa'ee vaayirasii kanaaf of eeggannoo barbaachisu irratti jaallanneen qorataa dhukkuboota daddabroon ta'inii akkasumas faca'ina dhukkubootaa Dooktar Jamaal Hasan Nebraaskaa irraa dubbistee kutaa Nebraaskaa irraa dubbistee kutaa duraa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Arra kutaa lammataaf ka xumuraa qabna. Gaaffii jaallanneetiin jalqabna. Dooktar Jamaal, namoonni tallaalii fudhatanii deebi'anii koovidiin qabaman jiru. Kanaaf inni akkasii kun tallaalii warran fudhanne irraa adda addummaan isaa maali? Garaagarummaan inni qabu fakkeenya kiyya tokko sima. Ani yeroo warra durarraa fudhate isa lachuu dhiyuma tana maanta baatee akka dura koovid na qabee ture poositiifiin ture. Odoon simptomii irratti hin argine akkamatti gartee xiqqummataan oowwinaan keecheef godhee poositiif jedhanii eegas booda ka'eetiin manarraa dalaguu eegale jechuudha. Guyyaa lamaa sadii booda wanni sun osoo xiqqollee waan akka godhin akkasumatti kuma nama gartee xiqqootiif xiqqaatti qabee waan akka dawaasa fudhatee narraa hute jechuudha. Yoo akkasii sila ilaaluu baate nama keessa hedduun facaasa jechuudha. Mataa kiyyaa waan akkanaan goone garuu nama keessa facaasu san imma dhibbantaa meeqammaan sana harka 50 namni nama keessa facaasu nama akka kiyyaa ha fudhate yoo nama keessa osoo maaskiin godhanne deemte yeroo hunda maaskiin dhiisu yeroo hunda wannidha maaliif waan inni bakka wannidha dalaguuf akkasii na qabellee hin beeku dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu hedduu if eeguudha qabna nama fudhate ni qaba ammoo hedduu dila itti hin jabeessu moostiin immoo hoggaa riisarchii wanni garsiisu jechuudha. Akkuma xiqqoo leeyitaatti qabsiisee sirraa kuta garaagarummaan sana. Barattoonni gara mana barumsaatti deebi'aa jiru. Umrii hamma ta'ee gadi tallaalii fudhachuu hin danda'an. Warri akkasii maal gochuu qabu? Warri akkasii yoo dandeehamee barraa dhibbatti wanna isaanii uffatanii gartee kutaa namaa 20 daree tokko keessa jiraachisan nama godhanii addaan faffageessanii amma rekomendeeshinii nuti hannaa jiru kana oonlaayinii irra yoo barsiisan gaariidha. Hanga dandeehanitti maaskii uffachuu, harka isaanii dhiqachuu, namarraa addaan kan fagaatanii dhaabbachuu, kilaasa keessa gaafa ta'anillee kan addaan fagaatanii taa'u, tiicharoonni warra isaan kana barsiisonni uffachuu wanni isaaniiti amma tiichartitti fakkeenyaaf Nebraaskaa keessatti uffanni ni irraanfattee isii fudhattee turte ammoo isiirraa hoggaachee godhan isiirraa wal gahee jechuudha. Namoonni tallaalii fudhachuun barbaachisaa miti jedhanii jalqabaa kaasanii morman jiru. Ammas ijoolleen keenyas hin tallaalamtuu jechaa jiru. Isa kana sodaa tallaalichaa irraa ka'uudha moo siyaasa isinitti fakkaata biyya kanaa? Biyya Ameerikaa kana keessatti waan sadii wal qabatee sadii kun tokko warra siyaasaadhaaf isa kana dura dhaabbatu tokko ammoo warra dhugumaan gartee fayyaaleeyyii agibeeshinii isaanii yeroo dura akkatti gartee warra eeguma deemanii warra gartee warra haaskuulii dhaabee haaskuulii warra janii kan mariisarchii warri garsiisu sadaffaati immoo warra amantaadhaati. So amantaadhaa fi fayyaalummaa fi ammallee dhugumaan wallaaluu waan kanarraa jara sadee kana wal qabatan akka keessatti warri vaaksiinii sana gartee pirooteestii gurguree dhaabbatu jechuudha jara sadee kana. Oduun Saawus Afrikaa irraa ba'ee Afrikaa kibbaa irraa vaayirasii kan biraa C12 jedhamutu argamee jedhu quba qabdu? Riisarchii kana Piroofeesara Indiyaa tokkotu wanta san baasee gosa tokko baay'ee Indiyaa keessatti wanta san xiqqoo dubbisee dhiisu barraa dhibbatti gartee jala deemee ilaalle ganaa isa malee qabataan gartee waan dhibbatti riisarchii Indiyaan irratti wanta deemiti. Vaayirasiin kun lakkaa wata keessa turuun bifa jijjiirrachaa walirra jabaachaa walirra hammaachaa deema beekta. Hambeenya inni dhufuun kana gaa akkasuma ammallee dawaallee gartee amma dhugaa dubbachuuf waa'ee isaa akkasii biheef godhuu personality isaa ammallee dhibbaraa dhibba kan dhibeeffachuu beektaa keessaa kanaamu. Kanaafuu wanta gartee saayinsitoonni warri wanta haala qoratu riisarchii gaggeessu fayyadamanii kuma beekuu akka personality isaa qacalloo baraa deemnu fuula dura dawaan gaariin ni dhufaa abdii qaba. Amma maaliif yoo fayyadu taate gaafa dura wanti vaaksiinii kana gartee gaafa dura maal jedha dura isaaf mafaffaan eegalatee beeku lafa godhate eegalatan kana baadii
baraa isa kana wajjin wal baraa deemte jechuu barbaadeeti. Amma seefilas gaafa dura dhufe namni gartee jira sirraa baree jiru nama keessa ture lakkuma lakkaa kana vaaksii gartee shateen isaati gartee berii achi gartee gaafa seefilas nama qabu jechuudha. So kunilleen akkuma sanii yakka personality isaa akkaataa itti walii kana barruun gaarii dhufaa ji'eetiin abdii qaba fuula duratti. Egaa walumaa gala vaayirasiin COVID inni jalqabaa warri boodaa ammoo bifa jijjiirratan gara fuulduraattis kan biraas argamuu mala uummanni maal gochuu qaba? Manni keenya keessaa warri afaan kana dhageessan Delta variant jechuun keessaa ammas lakka Nooveembar dhufaatii Nooveembar keessatti jabaachuu ta'a. Amma maal jabaadhaan badaa tahaa deemudha ta'a. Manni keenya ka vaaksineerii tahee akka gaarii ifee gaadha. Maaskii keessan yeroo hunduu uffadhaadha harka keessan dhiqadhaa namarraa fagaadhaa. Warri ammoo shatii kana vaaksineerii kana fudhachuu sodaatan fudhadhaa fayyaa keessan ja'aadha. Maaskii keessan godhachuu qabdanii harka keessan dhiqachuu qabdanii namarraa fagaachuu qabdan. Warri fudhatan ammoo vaaksineerii kana fuula dura deemaa fudhadhaa. Namni amma du'aa jiru hospitaala hunda keessatti nama vaaksineerii kana gartee talaallii kana fudhatan jechuudha. Talaallii kana sodaatee madde taa'uutti jiru. Amma fakkeenyaaf keessatti tokko meedikaal doktorii tokko Kaalifoorniyaadhaatti du'ee wanta inni dhiisee du'e masheensa odoo fudhadhu jedhu jidee odoo itti piraaktis godhu achuma keessa qabamee jiru jechuudha. Narsii doktorota saayinsistoota beekaa ta'uudhaatti jira wanti warra kanaa talaallii kana ifumaafatti amanuu didan jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya hanga dandeessan fuula dura oriyaadhaan fudhatan gaafa shatii lama fudhatan hedduu isin gargaara. Maaliif namni du'uun qabdu osoo dawaan bahee jiru jechuudha. Kanaan jira keessaa uummata warri kaansarii qaban, HIV qaban, organ transplant warri seetan isaanii laafaa ta'ee jiru FDA'n akkuma godhee jira talaallii sadaffaadhaanis itti deemaa fudhata. Ameerikaa keessatti namni harki 3% harki sadii ummata immune compromised warra jedhanii warra dhukkubaa adda kana qaban warra immune system isaanii laafaadhaati jechuudha. Warra san keessoo hajiraatan taates itti deemaadhaaf fuula duratti takkaffaatis lammaffaas sadaffaadhaas talaallii fudhadhaadhaan isin jedha hanga baraamsi xiyya. Dr. Jamaal Hassan deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Aadde jaalannee hedduu galatoomii yeroo teekinooloojiileen asirratti naaf yeroo Gama kaaniin gabaasa roobii kaleessaa ba'e akka jedhutti hoogganaan jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom biyyoonni dureeyyiin tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu marsaa lammataa fudhatan kan tallaalicha utubu marsaa sadaffaa uummataaf kennu hanga bara haaraa baatii 3 booda seenu 2022tti tursaa jechuun gaafataniiru. Garuu haga ammaatti waamicha akkasii kan dhaggeeffateen jiru. Dr. Tedros akka jedhanitti kaampaaniileen tallaalii oomishan gaaffilee tallaalii warra jalqabaa fi isa boodanaa kennuu laalchisee lachuu gahaa qabna jechuun isaanii na rifaasisee jira jedhan. Biyyoonniif kaampaaniileen tallaalii addunyaaf raabsamu to'ataa jiran tallaalii isaanirraa hafe qofaan gaaffii biyyootii addunyaa kanneen hiyyeeyyii ta'anii deebisuuf jiru taanaan an calliseen ilaaluu jedhaniiru Dr. Tedros. Tallaalii marsaa sadaffaan ummata fayyaan isaanii dadhabaa ta'ee fi dhukkubaaf saaxilamuuf barbaachisaa yoo ta'u kunis qaami isaanii dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuuf qabu dadhabaa ta'uusaa ragaan agarsiisu dhiyaachuu qabaa ka jedhan Dr. Tedros. Ammaaf garuu tallaalii marsaa sadaffaan namoota fayyaa guutuu qabaniif bal'inaan ennaa kennamu arguun feenuu jedhanii jiru. Dr. Tedros duraan biyyoonni dureeyyiin hanga baatii keessa jirru fulbaanaatti tallaalii marsaa sadaffaa akka hin laanne gaafatanii turan. Dhaggeeffatoota keenya kanarraaf jedhe kanuma torbee mata duree biraa walitti deebina. Agasittuu nagaatti an jaallannee gammadaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiilooherzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooherzii 10,040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiilooherzii 10,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bulaa. Amma sagantaa